jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojjechaa oduu kan isinitti himu Anumar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawa keessatti ammaan dura hidhattoota fi namoota kaanis dabalatee magaalaa Booraa eegdan jechuun sobanii manaa baasanii yeroo ammaa kana waraanni Tigraay aanaa baatee gahee waan jiru achi eegdan jedhanii oofanii jiraattonni madda nageenyatti himan. Waraana Tigraay fi qotee bulaa Oromoo walitti buusuuf ijibbaatii hin godhamin hin jiru. Uummanni keenya yeroo ammaa kana dammaquu akka qabu ergaan darbee jira. Bulchaan magaalaa Makkannaa guyyaa dheengaddaa miidiyaaf ibsa laateen sodaa baay'ee keessa shaneen nu marsee jira jechuun kan dubbate yoo ta'u, sababa kanaan liyyuu haayileen naannoo Amaaraa baay'inaan magaalichaa fi naannoo isheetti buufamaa jiraachuutu dhaga'ame. Uummanni keenya waan darbe irraa barumsa fudhatee akka of eeguu fi sochii waboon naannicha keessatti gaggeessaa jiru faana akka dhaabbatanis ergaan darbee jira. Alamuu Simee eega godina Walloo dhufe dararaan ilmaan Oromoo Walloo irraa dachaan hedduun irra gahaa jiraachuu gabaasni nu gahee jira. Alamuu Simee eega magaalaa Kamisee dhufe guyyaa itti aanu aanaa Jillee Dhummuugaa daawwatee amma immoo aanaa Baatee kee mataa dhaabee deemaa akka jiru dhagamee jira. Qotee bulaan aanaa Baatee gama kaaniin mootummaan Bilxiginnaa gama biraatiin hidhattoonni naannoo Affaar akka malee rakkisee miidhaa irraan gahaa jira. Magaalaa Makkannaa fi magaalaa Caffaa Roobit keessatti milishoota aanichaa kan lolannuun fakkaanne hin deemnu jedhee dide hunda meeshaa irraa hiikaa akka jiranis odeeffannee jirra. Ilmaan Oromoo akkuma isiniif gabaasaa turre warra lola hin deemnu jedhu hunda kaan meeshaa irraa hiikaa kaan doorsisaa manaa ariyaa kaan hidhatti guuraa jirti. Mootummaan Bilxiginnaa kufuuf deemu kuni uummanni keenya akka taanetti aarsaa kaffaluu irraa tokkummaa isaa jabeessee waloon diina isaatti lafaa ol ka'uun ergaan jedhu darbee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti yeroo ammaa kana tarkaanfii boonsaa diina irratti fudhatu itti fufee jira. Akkuma isiniif gabaasaa turre daandiin biyya Itoophiyaa fi biyyoota ollaa wal qunnamsiisuu hedduus cufaa jira. Sodaa sochii waboo kanaan Abiyyi Ahmed rifaatuu Finfinnee irraa nakaasuuf waan jedheef Turkii dhaqee gargaarsa meeshaa kadhataa akka jirutu gabaafame. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwatanidha. Oduu biyya alaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Odeeffannoo biyya alaa keessaa immoo gaazexeessaan Eertiraa murtii tokko malee waggoota 20 hidhame Daawit Yishaaq atattamaan akka hiikamuuf ogeessonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii yoo inni gaafatan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qorattuun mirga namoomaa akka jedhanitti gaazexeessaan Daawit Yishaaq waggoota 20 darban himanni irratti baname abukaatoo isaa waliinis wal argee hin beeku jedhan. Qorattuun mirga namoomaa kun Daawit Yishaaq lubbuun jira kan jedhu irratti illee sodaa akka jiru ibsuun aangawoonni Eertiraa gaazexeessaan kun lubbuun akka jiru ragaa akka dhiyeessaniif hubachiisaniiru. Gaazexeessaa fi barreessaa walaloo kan ta'e Daawit Yishaaq Eertiraan walabaan tajaajila jechuun gara biyya haloota isaa deebi'uun gaazexaa jijjiiramaa jirus jijjiiruu hundeessee ture. Lammummaa Swiidinii fi Eertiraa kan qabu Daawit bara 1990 keessa biyyattii keessatti gaazexeessaawwan walaba ta'an keessaa tokko kan ta'e hundeesse. Eertiraan gaazexaawwan dhuunfaa cufteetti qeequmsa irratti dhiyaatu ammoo callisuuf jecha mootummaan Eertiraa duula jalqabeen namoota siyaasaa gaazexeessitootaa fi barattoota hidheera. Gaazexeessitootaan kun kan hidhames xalayaa banaa namoota siyaasaa jijjiiramni akka dhufu barbaadan irraa itti ergamee maxxanse booda ture kan hidhame. Daawit dabalatee namoonni gaazexaa dhuunfaa irratti hojjechaa turan bara 2001 hidhamaniiru. Naayijeeriyaan kadhaa fi daldala daandii irraa dhorkite. Naayijeriyaatti mootummaan naannoo Leegos kadhaa karaa irratti kan dhorke yoo ta'u rakkoo kana dhaabsisuuf garee addaa hundeesseera jedha. Gareen kunis guyyoota muraasa keessatti hojii jalqaba. Qondaalli dhimma dargaggootaa fi guddina hawaasaa irratti hojjetan kadhattoonni lammiilee naamusaa kabajaa jeeqaa turan jedha. Oluseegun Daawuduu kadhattoonnii fi daldaltoonni karaarraa ijoolleen illee otoo hin hafin kutaa biyyattii biraa irratti gara magaalaa kanaatti akka godaanan taasifamuu jedha. Daldalli isaan irratti raawwatamus sarbama namummaatti keessumaa ijoollee gara hojii kanaatti akka galan dirqisiifamaniif. Gariin isaanii ammoo magaalaa kana keessatti yakka qocollaa fi hannaa irratti bobba'anii turanii jedha. Kadhaan karaarraa kun sochii tiraafikaa fi namoota danqaa ture akkasumas yaaddoo nageenyaati jechuun Daawuduun dubbachuu miidiyaan biyya keessaa gabaaseera. Murtoon kun kan kenname erga warreen yakka dalagan kadhattuutti of fakkeessuun jiraattoota erga haleelaniin boodaadha.
mirgoota dubartoota Afgaanistaan caasaa seeraa Islaamaa ni kabajamuu jedhe Taalibaan ibsa miidiyaaf kenneen. Eega gaafa dilbataa biyya to'atanii as yeroo jalqabaaf kennaan dubartoota bilisummaan hojii hojjechuu ni qabaatu jedha. Dubbi himaan garee kanaa Zabihullah Mujaahid ta'us waa'ee seeraa fi dhorkaawwan biroo hin dubbanne. Dubbi himaan kun irra deebiin lammiileen Afgaan murtii qajeelfama Islaamaan buluu qabu jedhan gareewwan mirga dubartootaaf falman bulchiinsi Taalibaan jalatti bilisummaan dubartootaa ni sarbama jechuun yaaddamu. Gareen hidhata Taalibaan kun bara 1996 hanga 2001 yeroo Afgaanistaan turan. Ibsa kibxata kaleessaa kennameen Mujaahid bulchiinsa isaanii jalatti mirgi dubartootaa akkam ta'a kan jedhu gaafatamanii turan. Dubartoonni akkaataa qajeelfama keenyaan akka baratanii fi hojjetan ni eeyyamnaa jedha. Hawaasa keenya keessattis dubartoonni hirmaannaa dammaqaa ni qabaatu jedha. Haa ta'u malee haalli uffannaa fi shoorri dubartootaa maal fakkaata kan jedhu hin ibsine. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gaa ture Ana Said Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaati. Odeeffannoo guyyaan baruutiin hanga walitti deebinutti nagaan bulaa.